Galchuma waliin sannagaa VOA Afaan Oromoon VOA 24 Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan hojjannaa tokko irra deebineetiin sanitti himne. Taa'am sanitti himuu jirtuun inni waan adooles 18tiif 19 qopheesse. Nuudii adda Ansoraa Laqeeti. Waan dhiyootan isanitti himne keessa jalannee todunutti himne. Itoophiyaan torbanneen sadiif cuftee kan turte tajaajila intarneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangawoonni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan NetBlocks jedhamu akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektara akka turan Sibahat Naggaa, ministeera dantaalaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlaworq Gabra-Egzaabeer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Hacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Paartiin Ethiopian Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goonee jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Profeesar Biraanuu Naggaa fi Yeeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yaman keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa ka jiran ta'uu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaarraa ergite soraa dhiyeessa. Yemen keessatti nama 1460 irratti vaayirasii koronaa argan. 418tti tanaan lubbuu dhabe. Akka jecha mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa immoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kumkurnya hedduutti biisuun jiru biyya waraanee olmaa bultii nam dhogu tanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jal jira namni Itoophiyaa biisuun jiru. Akka oduu himaan IOM Paul Dillon jedhatti gara baqatu kana ammoo godaanee as dhuuf kana irreen walti godaansiisan. Walti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtu kee jiranillee dhib kanaan afaan balaa jiran. Yoo dhibamanillee gargaarsa guddaan argatan. For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse. Haga ganni jaan dabranii jechuu dandeenya Yemen lafa namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agdurii caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kun ammoo dhukkub kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhib kanaayyuu isanti dhufee jedhaniitiin ilamtuun laaluun jiranii waan hedduu tolchanillee. Namni Itoophiyaa hedduu jireenya goomitta barbaada Saudi Arabiyaa keessaa argachuuf Yemeniin qaxxaamuretti yaa. Akka gabaasa IOM'tti namni ammaan tan biisuun hin qaxxaamuree yaa'u harka 90 gadi xiqqaate. Akka oduu himaan IOM Paul jedhetti namni Itoophiyaa kabii tan abbaqate man hin qabu agir guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullacha kan namni keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadiya. Lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo nam dhibaa jedhu warri qarqaarsa. Galgal cufa namni Itoophiyaa fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jaree kun nyaataaf dhugaatii akmidansaaf waan hedduulle argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nam miliyoon 5tiif 300 Yemen keessa qarqaara. Qarqaarsa doolarii miliyoon 100tiif miliyoon 55 gaafachuuf jira. Qarqaarsa kan argachuu baannaan namni afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha. Tallaalli haaraa vaayirasii koronaaf ba'ee qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Artistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaaf abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Grand Oromoo Raalii jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera.
hiriir biyya alaa kana har'a hiriir mormii guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo tanaayyuuttum jiran. London, Canada, United States, Faransay, Netherlands, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduutti akkan babbaa'uu jiran. German Berlin. Amma iddoon nu jirru daandii guddicha West fi East Germany bahaa fi gargar kutuu achi daandiin cufamee jira. Achitti dhaadannoo adda addaa dhageessisaa jira. Hacaaluudhaa fi ajjeechaa isaati. Qaamni olaqnii ta'e akka qoratee uummataaf ifa godhu Justice for Hacaaluu, Free Jawaar Mohammed, Free Baqqalaa Garbaa, Free Oromo Political Prisoners kan jedhu dhaadannoo kan godhamaa jiru. Isaanii lammiin armaa baa'uu jirtan kun isa walitti dhudhuftan. Qeerroo Jarmaniiti kan hedduminaan irratti argame haala saniin amma dubbiin deemaa jira. Amma eessa kaatanii eessa yaa'uu jirtan ammaan tan? Gadda Frankfurt irratti illee hiriira wal fakkaataa goonee turre. Kan nuti hiriira kana jalqabne waajjira muummichi ministeeraa biyya Jarmanii Angela Merkel irraa jalqaba. Gara paarlaamaa biyya Jarmaniitti aansinee garasitti qajeelee jecha. Hajaa biyya alaas deemnee jirra. Kana malees immoo paarlaamaa biyya Jarmanii illee garasis qajeelee jirra. Poolisiin karaa cufee jira. Nutis immoo karaa cufnee jira. Berliin lixaa fi Berliin bahaa kan walitti fidu. Daandiin kun cufamuun magaalattii kanaaf sochii dhorkaa, sochii hedduu dhorkaa gaaffiin isaanii sagaleen keenya dhageessee argatudha kan qeerroon dhageessisaa jiran. Kanaaf daandii cufa. Warri hidhame kun warra qabsoo Oromootiif mallattoo hayyoota dura bu'oota ta'ani. Jawaar Mohammed akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti fiigarii guddaadha. Baqqalaa Garbaa, Jaal Abdii Raggaasaa, Hacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota Oromooti. Kanaaf dhimmi isaanii uummata Oromoo dallansiise jechaadha. Hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira. Torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa. Warri Neezerlaandillee hiriir kaleetiif guyyaa dheengaddaallee hiriiruma akkanaa jira. Nasruu dubbisuu jiru warra hiriir kan qopheessu keessa nam tokko. Oromoon biyya Neezerlaand jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo fagoo irraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabanne paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraa akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriirri gaggeeffamutu jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Neezerlaanditti akkasumas mootummaan Awurooppaa waa'ee ajjeechaa hidhaa fi hammeenya adda addaa uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tarkaanfii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kan oolle jechuudha. Rakkoo ajjeechaa sukkanneessaa waa'ee dhimma Hacaaluu akkasumas immoo waa'ee hoogganoota Oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Dr. Shukur Galataa fi namoota akka Hamzaa Booranaa walumaa galatti Oromoon hidhamaa tokko lamaa miti. Sagaleen uummata Oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira. Kana malees immoo qeerroo adamsanii hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira. Haalli biyya keessa jiru hedduu sukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa godhuu qabdu waan jedhu erga dhageessisaa turre booda kan goone maalinni xalayaa keenya qabannee namoota itti goonee gara paarlaamaa biyya Neezerlaandii deemnee xalayaa keenya isaanitti kennine gara ministeera haajaa biyya alaattis deemnee xalayaa keenya achittis geessine. Wanni goone maalni xalayaa laatu qofa osoo hin taane namootas dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaan ammaan sana keessa jirtus warra ministeera haajaa biyya alaatiifis ibsuu yaalleera. Miidiyaan dhugduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoon kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriirri kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jiru hin dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatuu miti. Austraaliyaa Milboorni dabarra vaayirasii koronaatii jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana Tiwiiteriin ergateen dabarfanne gamkaaniin ammoo xiyyooraan ergateen dabarfannee jette warra qophees keessaa tokko toltu tufaati. Hawaasa Melbourne Austraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa kan nu rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa kennaa gara samiitti ol kaafne magaalaa guutuu keessatti marfamee haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jetti.
dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melbourne ka biyya Austraaliyaa keessa bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin lobbying kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknooloojiin karaa Twitterii gubbarra baanee Oromoo protest akka biyya Austraaliyaa keessatti beekameef jecha trending gubbarra arganne haala kanatti fufne uummata Oromoo keenyaatiif waan barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha. Xiyyoorri kunini ergaan isaan itti hiitanii Justice for Hacaaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest xiyyoorri sun magaalaa gamirra mare? Biyya kana keessatti magaala guddittii kan lammaffaa Melbourne jedhama. Nuti nama gara 1,500,000 of keessaa qabna. Magaala kana keessatti nuti ka qophoofne xayyaarri magaala guuturra marfamee bakka 9tti bakka bebbeekama 9 keessatti xayyaara marsee irruma deddeebi'eeti namni cuftu hanga argutti qophoofnee turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka 9 sun martuu isaanii waan argachuu hin dandeenyeef kan didee qilleensuma kanaati bakka 2 moo 3 irra deddeemne ammoo 9 san ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira. Waan hiriira mormii biyya alabbaan kan irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyootan yoo paarlaamaatti mokkana jedhe. ለነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ ድል አመጣ አያውቅም ወደፊትም ድል አያመጣም። Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraattis hin fidu. Keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed. ከሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመፅ መቀጠል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሀጫሉን መንገድ መከተል አለባቸው። Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessatiin wal qabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun fuulduratti bahaa du'aati qabsaahaa malee isin gamateechanii ka'ii cufi ka'ii ajjeesi jechaati bariitu isaammoo gabaasa namni 8 du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoon fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beekuu qabanii jedhaniiru. Gamkaaniin poolisiin federaalaalleen warri jecha Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriirra jiru ammoo hagul waan baatutti hiriir kaan ittuma jirraa jedhe. Hiriira akkanaa fuluma hedduutti dhaga'uutti jira. Mootummaan Itoophiyaa jecha Haacaaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamdhihaa Jalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessaa ta'an itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti. Akkuma jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatamaa waraanaa kunani tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo Jalmarroo dubbise kutaan jalqaba kunoo. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Ayyee galatoomi atis namo. Obbo Marroo ajjecha artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Itoophiyaan biyya impaayeraa qaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuummoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni caafa biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa
keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggarittis hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kanasiin jechuu hin danda'u. Sababiin isaa hojiin suni Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eef kanasiin jechuu hin danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra asxii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjeechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqanii ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interviyuu taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetu na ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii. Guyyoo Waariyoo BBC Afaan Oromoo waliin interviyuu taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjeechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interviyuu sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nameenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufe farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate. Namoonni quuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyootti of waraabanii keessumaa namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ምነው የድብቴን ጸጉር ላጮልኝ አልሽሳ jedheellee የጠፋበትን አህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት። አማራ ፕሬስ ከጀጠሙ አመስ akkasuma Haacaaluu fi gatii harkasaa torbee tokko keessatti kenna. Wanneen akkasii gama kanaanii Haacaaluu irratti aggaamamaa turanii hanqifamanii dhokfamaniitu kan hin jirre unutti qabuun yoomiyyuu hin baasu. Uummatis kana ni beeka. Garoo obbo Marroo hooggantuun waajjira abbaa alangaa muummichaa federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa abaa'oo shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Haacaaluu namni dhukaasuusaa poolisiitti himee Xilaawuyyaamii yerootti dhukaasuu Haacaaluu ta'uusaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftaniidha kan isaan dubbataa jiran. Namoo abaa'oo shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasuu akkamitti hin danda'u. Maqaa ati nameenyumti keetu maatiin kee kasii baase ka ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhattaabbo. Jalqaba dubbiin kuni maaliifi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachuu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni. Ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa. Manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba. Gaaffiin dhiyaatuufiidha qaba. Poolisiitti himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama. Mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu. Namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu. Nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta. Waan baay'ee nama aarsuu fi nama gaddisiisu ammoo hedduun isaa nama kofalchiisallee.
Jarri kuniyyuu mataa irraatii bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suutaadhaan soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessa irraa dhufanii ajaja yoom fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu uummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba. Ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba. Yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi sobni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u. Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Ta bilbila Hacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaa itti waamamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame saatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Hacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni haaltu. Ragaa miti. Ragaa kana akkasitti qabnaa jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa ka gaggeessanitti hin mul'anne namoo beeki. Kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kun malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Hacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira. Ka baay'ee si ajaa'ibu. Hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamuu Hacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni ajjechaa isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase. Namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu. Waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran. Ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u. Abbaan fee bilbila harkaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a. Namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaman. Hacaaluun waan nu gargaarudha qaba. Hacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran. Aanga'oonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii Oneeg Shanee Masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Masriin hidhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani. Walitti dhufeenyi isiniif Masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali Bomarro? Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne dhorkuuf dhukaasa bannee jirra moo namoo kana ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessaa nuti kaa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannee hin jirru naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaarraa maqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneedhanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo nu sodaatanii hidhannee jirra bosona jirra seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa warra sana akkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana daran mul'isarraa ka hafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu. Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu?
ejjennoo TPLF akkamitti ilaaltaani ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati ejjennaa kan biraa qabu isaantu beeka sana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miiliyoona 50 sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jedhu kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee TPLF kaleessa dhaadhiyoo yookaan immoo dhaaba Oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhateetti Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti kuyyoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa harkaan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee kan uummati itti quufee ragaan keessan sirrii badiin kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigree waliin qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigraay waraana biyyittii ta'anii nu waraanan jiraachuu danda'u. Ajjeefamuu Hacaaluutii booda mormiif ookkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'u mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf Amboo, Jimmaa, Arsii Lixaafaa keessatti kana duuballee akkas hin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Kanaaf deebii maalii qabdu? Jarri kuni namoo ajjecha adda addaa raawwatanii walitti quba qabuu qofaa miti mana isaanii keessatti illee bishaan dhangala'uu waraana bilisummaa Oromootu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessuutti jira. Uummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu ta'e irraa kaafee haaloo qulqulle yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddasaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaanatti fakkaata jettanii kan dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha. Hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaatare kana ibsuu kan isaan irra jiraatu. Maafiyaa Raanarsiin kun. Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirra. Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru. Haasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyittii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaaf hin jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyittii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyittiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatti ijaarra osoo ta'ee biyyittii kana balleessuun nama dhibu namoo caasaa nagaa, caasaa dimokiraasii, caasaa walqixxummaa, caasaa bilisummaa, caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu. Yoo immoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa Raanarsiin kun kan dhukaasuu danda'an kana deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirseetiniin waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuuftee
namni ukkaamamee kallattii ati jettirra qofaa malee akka hin sochoone goote hunda ukkaamsitee bitu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u.